Isame, bitin same. Oh, jawala di dorala di bashani, ise dorala di bashani bitatta duko malaka boleti di rapote. Itin kanin bo jawa wani. Itin kanin bishan. Tumla godete ni satu mufibo ni sawa. Isi rachi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو خبجمتو تهردفتو تداوتو تغيبا كجرتنا مرت نغني خيا خنون راو كيسنا رك اون سنجا اكمل نغي قبدني كيسنا نغي قبدنا بدين سرا قب ورت تيم نتجرا مالك دفتيو نغتن وان دفن تكلام متي واحد دورا اكي خيس جروفي اكي اركا جرو وان حدونا ما جايباتي في وان حدونا مدباتي تمر دبنه تمديسنا انيو رادو بنه انيو ديسنا تنا وان جاون دبچو ديوا مالي ونين دبچو دي مجبدو تكرتي واحد ما فنسي في مدراتو تن تكشو دبچو دي ما فيديو تنا كانغرو ما تكن التنا بدين كبا اتشمان يوتيوب خي سبسكرايب لايك شير غورن دغتران سنجا داو توخيا مي اسي راد دبچو دي متو مالي فنسي بدرارتو يدوتي مالتو دي مجرا وان جام تك غدي فغينيا وان تك تك دغواتن نسني مجرا اسين سو مالي ولا نغتني أنا كجيتي أكمل والله لك يا خناتو إدو تكا والله لك يا خنامبونا الحمد لله رب العالمين مالف والله لفي تيمبون السيجار ديرو تك مالف بكم سنة نما فافوتي بودر بكم سنة ما سيبوش سورة والله لك خيتين يو تيمبون تدسنا مجا أنت ندي بفنس أتي المديراتي تراتو انترنالاتي جل كبرت إيراف دلا جتشون مالي دلانو إيراف مالي إيرتي ودلا داف مالي خنا خوني سنيفينجل لما درا لال هي كان دلادا دي ربرتي مالي تكفارتي دلاجون وبوليتي هذا وراتي في الموج جودا دي رجتشونو دبرتي لاف الميزي ابا ماني سي تي في وبوليزا اسيتي اكلوا تبينوتي akka gartee ilmi namaa hundi beekutti akkasi sanirraa kan ka'e ati fannis ati sammuu akkamiin deemta qoy osoon abdallaa jiru ati deebitii ka abdallaa hin geenye obboleessa yaa lubbuudhaaf hin barlaan lubbuu fi way waadaan isinitti sigalti an saahiba dhalaatumu hin qabu yeroon isin hin jiru kanaaf ati fannis dhalaadha dhaluma sanuu ni geessaasa maaliif dhalaa naan jettee yoo naan jette fannis ansiifin deebisa takkafaarratti muciyyoon tun dhugaadha maallaqa akkasii biraa qabdu ni beeyna ni beeytaas sun sanuma na fakkaatti ni beeytaas ni beeynaas eega akkas taate maallaqa isiidha akkuma deemgatta maallaqa isiin kabajaadha maallaqa isii siif kan khayisii irraa qabdu san siif kan itti atillee maaliif yoo kabajaan kan ittiif maal rakkoo qaba yoon qabaanne itti baallamuu fi mitire yoon qabaanne itti si baallamtee fi guyyaa akkanaa daraartuu eenyu naafadhu siifin kannaa akkamitti maallaqa ol baatee sooshaal miidiyaa gubbatti maallaqa irraa qabdu neemte gettee obboleessu mana isaaniitti dheeyitee tumte fanniso mana isaaniitti dheeyitee tumte baabaa kiyya dhalaadha intala dhalaa mana dheeyitee tumte ati okay hummaan rakkoo qabare nutiin kun maali wanni aanuuf maaliif natti nimatin obboleessa kiyya isintu waan hamtu si gaafatte ani siifin gaafadha akka nama tokkotti ani abbaa fedhe yoo ta'e gartee waan takka waan naa gootanis hin qabdanii humaa waan naa gootan hin qabdan wanni jira fagaattuma saahibummaan teenya citti bichaadha waan biraa takka illee tasis na gootan hin jirtu saahibummaan teenya tanaaf jennaan haa cittu waan dhugaan isinitti himaa dhageeffadha sirritti gurra manaa daawwattoo kiyya isinillee balleessitin hanqittanillee balleessaati yaanaan fudhatu tokko maallaqa irraa qabdaa siif kannite sirraa qabdi yoo kanniteefoo hin qabu yoo jetteenis guyyaa biraatiin si kanna akkana ittee baallamtee fi biraa deemudha manatti dheeyitee sababnummaa manatti intala dhalaatti si geessee manatti mana isaaniitti si tumsiise sun maali hayyee tumte obboleessuma keessanuu mee kanuma feetsanuu fi digattee dhaadetteetti haaya kun amma si fannistee fannoo jirta fannis kiyyamee kamis godhame amma si fannisteeti fannoo jirta na bilbilte hayyee mee anin kun amma wanni isaan barbaadan maallaqa doolaara 700 fidiiti hoottu naan jaan dhageessanii jirtan doolaara 700 fidii hoottuuti fannis asii barbaaddu gabbaasii yoommoo kana ta'uu baannaan nam tokko qarqara keenya kan baay'inaan jaan aan dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo gurguddoo hin fedhu mushaakilaas hin fedhan dhalaa duuba dhiiraa jiraa beekaan waan takkaan isin hin fannis yeroo jalqaba dhuftee isii mana tumsanu intalti dhalaa dhugaadha laaftuudha ni beeynan hundinuu xiqqaa fedheettuma
Garuu dhalaa duuba eenyu jira? Dhiiraa jira qabu. Laafaa duuba eenyu jira? Jabaa jira. Dhalaa namaa naa dhabaa baaqii jaandu waan simaati. Dhalaa tumuun faayidaan qabdu. Dhalaan da'iifa. Ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam duraan dubbate. Dhalaan da'iifa jedha. Ammas dhalaan karaa kaanii namaanaadha. Isaan kun humna hin qaban ni beekna. Afaaniin ammoo waan bira ni jaani. Walaakin ammoo ati jarjartee mana dheeyxee maallaqa akkamitti ol baastee na tumtee gattee dheeyxee manatti akka barbaadde goote. Maallaqa sanillee amma edaa si himsiisan. Himte moo nimnaree maallaqa san himtee bar. Ni narraa qabdi niin kannaa fi getti. Kana duraan maaliif amanuu fi deemchoo ragaa wajjin si kannee getti ragaa kun ragaa nama meeqa irratti si kannite. Akka nama tana beekuma amma keenyaan dhugaan si maate. Yeroo takka osoo nu banne namni kun garteemi bakka hin taane dhaabbata. Takka niin tuma jaanitti uumamuu isin girti gara keenyaan dhugaan isinitti maati. Maaluma gochuudhaaf ati jalqaba isitti onni harka si baasise maali? Moo Abdallaa irraa barte haa? Abdallaa si barsiise na fakkaate haa? Saayib Abdallaa dimi. Raaddee irra jala oltu dhufu barti jaanii mire. Saniif ol deebitee haa mana dhuftee cafayte. Dhuftee cafayte manatti akka buutiitti cafaytee biraa kutte daldalaa akka feetetti haddaa hundaan ukkaamsitee maal gootee sammuun si yaaddi qo'eeti gurba. Yaan suma kanaan alii baatti sammuun si yaaddi. Maali ati qo'i sammuu akkam baatti deemtu gurba obboleessa qiyyaati ati maalumaafi dheeyxee sabanummaa mana si tumsiisee maali rakkoo harkaa maaltu fide dhalaa wajjin isin dhundiiran taaneeti. Gartee haqni Rudwaan amma beelal. Talaati Rudwaan mana qixaataa baate bara deengaddaa soomana baate dabare Rudwaan mana qixaataa baate. Arraan tana gaa kun harka daraartuu sineetti gaa. Daraartuu deengadda guyyaa kaan akka malee goonani beeyta. Ani saniifuu ijaa guddoon akka abdii. Lammaffaa is deebiitti baabaa kiyya maallaqa kiyyanaa kan nigannaan deeytee mana cafayteeti. Kun ogaa lamma amma dubbii walarra dhufte jechuudha. Maallaqa keessiin si kannitee maallaqa isiin achirraa qabdu siif kannitee jirti siin. Waan silaa karee isitti beeksisaaftee si kannitee jirti. Quba qabna nuti waliin. Ammaan tan ammoo gaa kunis maallaqa isitti gaa. Akkumaatti gaadheen gadda Mahammad Rudwaan maallaqa kiyyanaa kafaleettee ni gaa soomana guutuu mana cafakaa baatisaniiti. Arra gaa isiinis yoo maallaqa san kafaltee malee akkamittiin dhaqee geessi baasree. Mee akkam godhinaan jetti gara keenyaan bakka kana isinilleen dubbadhaan irraa agartee miti deebisan quuqaan dhaabbate kanarraa buqqaasaame. Akka waliin beenu Mahammad bara deengaddaa soomana dabare kana Rudwaan akka godhaa beeku quba qabdanii sababaa sanitti naaf Rudwaan naaf Mahammad wallabne. Arraan tanaas deebiititi maallaqa HMCoota maallaqa ittiin baallamnee fi fuutee maallaqa kiyya akkamiin naman neemti dheeyitee tumte yookaan naannoo saniin fagaanne laf jechaa dheeyite qabaa baaqiyya. Ammas rarraasan gaafannifamtee fannoo jirte haa bareedaa kiyyaan akkamiis godhame. Daraartuu dhugaan sanjaa akkatti isaa viidiyoo tiitanoo agarte akka agartu abdiin qaba. Si galtee Mahammad dhugaa maallaqa irraa qabda. Nutiin kun kaleessa wajjin nyaachaa turre rakkoo samtus wajjin qoddane daraartuun galata guddaa nu biraa qabdi. Galata hangana hin jaamne Mahammadiif na biraa qabdi. Mahammad irraan tana daraartuu harka itti laachuu dhiisiti jechaa hojjechuun hin qabu. Mahammad ati nama fuudhee bultii ijaarratee jiru tokko. Obboleessa kiyya bultii ijaarratte sababummaan geessee mana namaatti obboleettii dhiiraatti harka salaachise maali? Maalumaa barka itti laatte dheeytee mana namaatti maaltu maas tumsisee? Atis qabdaa deebisaa firraan deebistu manatti maaltu si geessitu si tumsisi boo? Obboleettii dhiiraa dhalaa duuba dhiiraa jira maal taate? Wallaalaa duuba beekaa jira. Laafaa duubaas gabaa jira. Dubartii duubaa dhiiraa jira baabaa kiyya. Isin tun bole boo namarraa dhalattee bar isinis namarraa dhalattee dheeytee cafaytee akka buutiitti cafaytee atis. Osoo tasanii nu dhulbu jirtuuti ammallee deebitee tawaan bira. Maali kun hundi rakkoo kana hunda maaliif fiddan isin? Aboo maqaa dhiiraan balleessinaa rabbii guyyaa qaamatin isin qabe rabbii sodaadha. Aboo rabbii sodaadha maqaa keenya nu balleessinaa. Kabajuma qabne tana ofirra barbaannaati gara keenya maaliif akkana nu qaaneessinaa qaabbuleeyyan kiyya. Mi'a nama akkam jeetii mucoo sana harkaa dhageessi fuudhaa. Maallaqa jala sin qabaan dhibba torba isaa fudhatee harkaa si fuudhaa. Nin qabaa maallaqa doolaara dhibba torba amma fedhii hottu naan jaan. Ati taanaan kan waan jirraachiin deebine gagama gowwaa akka keetti rabbiin kaaliqin agarsiifne. Ati dhuguma sanitti gowwaan dheeyitee gaafa dhalaa mana cafaytee abboleessa kiyyaatti maaluma rabbisi godhame.
Admi maalu bazinjii haasimume. Awwalan kun gizee wajjin jireenya keessatti ilmi namaa waa hedduu irraa barata. Waa meeqa si gorsee maama waa meeqa si hime? Waa meeqa si garsiisee baabaa kiyyi waa meeqa si barsiisee arra deebitee gaafa dubartii gad deebitee dubartii mana isaaniitti tireeyitee dubartii ajnabiyyaa tani kaa irraa hin qabne obboleessa kiyya dhugaa gaafa duraan ol jaalatanii ati nama jaartii qabu bultii jaarratee jiru. Jaartiin ta'e gaafa viidiyoo ati jaartii namaa obboleettii dhiiraa mana dheeyitee cafaitee agarte maal sin jetti bakka dalagaa jirti amma uumaa quban qabdu wayyee. Nam tokkollee kan madura viidiyoo sanis nagarreen saanatti illee bilbilee madura gana teessitis gana maganaas naafde anuma keessin giddu rakkatu mee anuma kana yaa boleeyyan yaa boo xiqqisho sammuu tana mee boqonnaa nu fudhachiisa yaa jara keenya mee xiqqoo boqonnaa nu fudhachiisa daraartu rabbii khaalee keessu taa'u dhugaan sin jaati yaa maallaqa sana nammaa farkarra hanga buuti maallaqa siifin barbaada daraartu teenya hiitee mi haa taa'u mana keessa nyaataa dhugaatitti kan haa mana taa'u dhaqeetiin hangaan maallaqa keessii barbaadee dhufee gartee miti ani mutii yaafu shakkilleen firraa qaba shakkiin firraa qaba gartee mi atis waan kan harka keessaa qabda naa jechuun of daraartuun iti akkasuma ta'ellee gartee mi gaa nutiin kun gartee gaa aadaa qabna safuu qabnaati inni illeen situ mi atilleen tumsiisteeti tumaa sana ittiin deddeebisiniiti achumatti irraa dhaabiti maallaqa keessii barbaanne yaa obboleettii obboleettii dhiiraati. Inni kunis dhiira. Akka isaallee laalin yaa daraartu mee akkuma isaallee laaliniiti. Amma silaa harka kee jira akka barbaadde godhuu dandeessa. Laanna uleesh isaatutu deemaa dhufee harka keessisanii mana keessanii dhufee si cafaqee. Mana keessanitti dhufee si tume egaa namni beekadhu mana nama tume jechuun roorroon hangana achi dabartan jirtuuti. Arra guyyaa fannis mana kanatti isii tumusan silaa obboleessii isii mana kana keessa jiraatee arra fannis hin gaalli qe'ee beekadhu qabbantee akka nuti hin jirtu. Obboleessa isiitu magaalaa tana keessaa tarafa beefati gartee arraan tan dhuftee mana tumte malee ni beeyta falmataa bakka isin ni jiru ni beeyta. Harka tokkoon akka sirarraa sabaaba an dubbii falmataa hojillee hin dhaqqabani. Manuma keenya sanuu maaltu si geessi onaan jee an dubbii biraatti saniifuu an amma yoo maallaqa sana barbaadee maallaqa san bakka jiru harka qofaan dhufee dubbachuu beekan. Yoo kanantiin akkam jeetiin dubbaddaa ammoo ani saaraan na hitatanii hayyee rakkoo dhuftuun gisee rakkoo deemtan hayyee gisee rakkoo seenuu deemtan naan hin mareettan oggaa rakkoo keessa seentan dachaas gette yaa obboleessu aniin kun dhaabbata gargaarsa keessaniiti an dirqama rakkoo keessaniif sammuun noobuu qabdiyan maal qabanii islaam fuudhee takkaa hojii dararame islaam fuudhee takkaa hojii dararame jaartii yaa hojii dararamu jiraan jaa bultiitii yaa hojiin cinqamu jiraan jaa amma tanuma namaatiif ni raara obboleessoon tanamaatiif maaf hin raara antiyyaa oo qabna gooteeti. Tatiyyaa tanaa wal taa'e isin taatu bultii geddan hayyee eegi bultii seentan boodoo dhalaa qurxaadhaan kaatiraa bulchita yaa jara keenya ansaniif gabaabdumatti maammadaan waan isinii maa dhageeffadhu yeroodhaaf maallaqaan amma fuudhees siraa kafalu sin qabu daraartuun taatu sababa na barbaadu jirti birtee na dubbisi kennaan ite kabajaanillee na dubbisuu itti saniifuu dubbiin teetun baay'ee natti ulfaa'u jirti maamma keenya inshaallaa agartee miti du'aa godhadhuuti akkana agattee baabaa kiyya hin raarin maallaqa illee barbaadeetiin gartee miti rakkoo tana keessa sumaan baasaati rakkoo keessa waasitti ilaalu walaakin ammoo yoo ati rakkoo akkanaa kana keessatti lammada argamtee anaaf itti saayibummaa walitti hin qabnu rakkoo obboleettii namaa dheeyitee mana si tumsistu hin jirtu baabaa kiyya maana himtiidhaaf obboleettii namaa dheeyitee mana tumtee amma hidhamtee taa'u jirta an akkamiin siitaa baabaa kiyya obboleettii dhiiraa dheeyitee mana tumtee obboleettiin dheeyirti dhalaan obboleessa kiyya gartee miti qadiyyaa siidhuu dandeessi mana lafa jalaatti siidhuu dandeessi baabaa kiyya amma daraartuun tuulii harka ishee yoo feete mootummaa si yaamteeti hallayyaa si geechuu dandeessi dhalaadha baabaa kiyya biyya kana keessatti dhalaa mirga guutuu qaba akkana na tumennaa mush yoom tuqamte baabaa kiyya yoom tuqamte harka sirra qaban ganaa gartee miti osoo sirra deemanii gartee miti akka wannaatti si shukkuumanii nuti waan goonuu qabnu harka isii girtaa ganaa garuu immoo maallaqa san barbaadeetiin dhufee si baasaatiif taa'e hangasuu taa'e ifiif dheeyitee seenteemi hantuunni gizee doo barbaade funyaan bashoo fuunfata yaanii mire dheeyiteetiti harka mana isaaniitti dheeyitee tumte amma harka isii seente taa'e qalbii takkaan nagaan jiraadhu maallaqa barbaadee hangaan dhufee si baasu akka taa'e ani fi xiyyaafuu lubbuu xiyyaafuu sodaan qaban deemtanii dachaas rakkoo keessa galchuu deemtan rakkoo keessa galuu dhaqqaban xiyyaa miskiina nagaan hin bobbee nagaan jira galuu barbaadan an hin fedhoon rakkoo kare kayyaan dhuftanii namni ladha walaakin ammoo rakkoo namaati jecha gisee wanta rakkoo keessa dhiibachaa lu fedhoon jara keenya piliis narraa deemaan dhaqqabani suuta irraa deemna jara keenya akkasiin isin hin jaan maallaqa barbaadeetiin si dhufa hanga suuta achi keessa